الشمار كفوني كميرتني خبجم توتا في جالة تم توتا ماتي ولا ميديا أدو في أدي فن جويا هرّا نورم مقالة في فينا أبني سميت هني أن أدو وجينا حيدر عبد السماتي أوجس أوي خدر قلتنا وجين جرا هنقدر ما أدو في أدي فنو كهني جويا هرّا تين وجين ترتي غاري ميديا خنن بيلا بيا خس جرتن أدو في أدي فنو كجباب بيلا بيا خسك أبني سميت هني تنجرا أن أدو وجين حيدر عبد السماتي guyyaa har'aa jechuun onkoleessa kudhan kuma lamaaf digdama bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna eegalchiisuu giddugala gabaa awwadaa sabeeffachuun achitti argaman haasaa jajjabaa guyyaa har'aa taasisan keessaa injifanneetiin jirra isaan kaan rabbi fudhatee jira isaan kaan ammoo qaallitti qilinxuutti darbineetiin jirra injifannoo kana uummata wajjin arganne itti fufuu qabna jedhan guutuu oduu kanaa Numeer Huseentu ni qindeesse. Keenya barbaadanitti nutti duulaa turan. warra keenya barbaadanii nutti duulaa turan bakka isaanitti galchitanii jirtanii baga injifattan. Kaan rabbi isinirraa fuudheera kaan mana hidhaa galeera. Kan nu buqqisaa ture kan nu qaanessaa ture kan faallaa nutti deemee waraana nutti bobbaasaa ture kaan qaallitti jira kaan immoo rabbi fudhate sinu beektu. Injifannoodhaan aarsaadhaan as ga'e mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoo kana lafa qabsiisuudhaaf kallattii guyyaa har'aa jechuun onkololeessa 9 bara 2020tti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna eegalsiisuu giddu gala jimaa awwadaa sababeeffachuun achirratti argamuun jibbaa fi hammeenya saba bal'aa Oromoo irraa qabu hundumaa ifaa fi bilisaan agarsiisee jira. Qondaalli maqaa ummataatiin aangoo gubbaa jiru kun jecha hammeenya saba kanaa qabutti fayyadamuun hadhaa cimaa qaama namaa laalisutti fayyadamuun haasawa taasisee jira. Hoggantoota Oromoo gameeyyii qaallitti isinirraa galchinee jirra. Kan nagaa keessan booressuu fi shororkeessu isa kaan du'an boqatee jira jechuun kan du'e goota kennas awwaalchi isaa keessatti xiqqeessuun qoosa isaanii dabarfataniiru. Kana jechuun isaanii tuffii fi jibbaa Oromoo irraa qaban mul'isuudha. Salphinni guddaan ummata Oromoo diinaan salphatee jiru irra dhaabbatanii wallaaltota garaaf jiraatan walitti qabuun kaseeraa jala jiru qaallitti galchine jechuun ka du'e awwaallee jirra isinirraa jechuun xiqqeessanii harka irratti tumsiisanii jiru. Hacaaluu Hundeessaa artiistii Oromoo guddaa ajjeesanii Jawaar Mohammadii fi hoggantoota Oromoo gameeyyii hedduu hidhanii qoosa isaanii nurratti lallabuun ummata Oromoo hundumaa kutaa jiranitti hammeessuudha. Ummanni Oromoo bal'aan osoo ijaan arguu fi gurraan dhagahu sirna nama nyaataa bineensa ijaan argan kana obsinee yeroo laannee fi ofirratti qaarriffaa isaa gobsuu osoo hin taane ammuma irraa kaanee ofirraa buqqisutu fala. الشمار كفوني كميرتني خبجم توتا في جالة تم توتا ماتي ولا ميديا أدو في أدي فن جويا هرّا نورم مقالة في فينا أبني سميت هني أن أدو وجينا حيدر عبد السماتي أوجس أوي خدر قلتنا وجين جرا هنقدر ما أدو في أدي فنو كهني جويا هرّا تين وجين ترتي غاري manni marii gamtaa Awurooppaa gidirfamuu fi sarbama mirgoota namoomaa godaantota Itiyoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa jiran irratti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffachuun murtii dabarse. Paarlamaan kun murtii kana kan dabarse kora dhimmoota mirgoota namoomaa Eertiraa fi Niikularaa guyyaa keessatti raawwataman ilaaleen yoo ta'u haalli qabiinsa lammiilee Itiyoophiyaa Saudi Arabiyaa jiranii yaaddessaa ta'uu kaasuun yaada murtii kan dabarse. Manni marii Awurooppaa kun hanga ammaatti illee lammiileen Itiyoophiyaa manneen hidhaa Saa'udii keessatti haala hamaa ta'e keessatti qabamanii mirgoonni namooma isaanii sarbamee akka jiru eeruun balaaleffatee jira. Gabaasa Human Rights kan eera paarlamaan kun ja'a Eblaa bara dabreerraa kaasee lammiileen Itiyoophiyaa haadholiin ulfaa fi daa'imman keessatti argaman 30 ta'an Yaman keessatti dhiibamanii akka ba'an taasifaman murtii malee mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiraachuullee ibseera.
kanas miseensonni mana marii Awurooppaa aangaa'onni Saudi Arabiyaa dubartootaa fi daa'imman dabalatee kanneen rakkoof saaxilamaniif dursa kennuudhaan hatamtamaan akka gadhiifamas waamicha dhiyeessaniiru. Dabalataanis aangaa'onni Saudii biyya ollaa waraanaa keessa jirtu Yaman irraa baqachuun namoota gara daangaa isaaniitti seenanis haala nageenya isaanii eegameen simatanii wirtuuwwan turtii sadarkaa idil addunyaa eeggate akka galan gochuu qabu jedheera. Manni hidhaa Saudii keessatti lammiileen Itoophiyaa sadi du'uun Amnesty International beeksise. Lammiileen mana hidhaa Saudii keessa jiran irratti mootummaan maal jedhe? Mootummaan Saudi Arabiyaa gidirfamuu fi hiraarsa godaantota Itoophiyaa mana hidhaa keessa jiran irratti raawwatamu hatamtamaan dhaamuun kunis qorqalbii fi qaamaan akka taasifamu manni marii Awurooppaa kun gaafateera. Manni hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkoon hamaan godaantota Itoophiyaa irra gahaa jiru ilaalchisuun saba himaalee fi jaarmiyaaleen mirgoota namoomaaf falman garaagaraa irra deddeebiin gabaasa dhiyeessaa turaniiru. Godaantonni Itoophiyaa manneen hidhaa dhidhiphoo fi fayyaa fi jireenyaaf yaaddessoo ta'an keessatti ji'ootaaf tursiifamuu isaanirraa kan ka'e dhibee garaagaraatiin kan saaxilaman yoo ta'u kanneen lubbuun isaanii darbellee akka jiran BBC'n sabaa fi himaaleen garaagaraa gabaasuun isaanii yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudii keessa jiran mana marii Awurooppaa kun dabalatee hidhamtoota sammuu Eertiraa keessatti argaman keessummaa waggoota 19 dura kan hidhame lammiilee Swiidin Daawit Yisahaq dabalatee gaazexeessonni akka gadhiifamanis gaafatee jira. Oduguma biraatiin guyyaa kaleessaa jechuun onkuleessa 2020 han Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'el jedhamuudhaan balaa tasa abidda mudateen lubbuun namoota 4 kan dabrellee yoo ta'u sababni ka'umsa balaa kanaa maal akka ta'e kanneen qorachaatiin jira. Ashamar kafuun akka mirtana kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aa han Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa qabannee saniif dhihannee an oduu wajjin Haydar Abdi Bilisummaati ogeessa Awwii Kadir Galatana wajjin jira hanga dhuma oduu fi odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin wajjin turtii gaarii. Manni murtii aanaa magaalaa Sulultaa qondaaltota ABO kan ta'an Koloneel Gammachuu ayyaana Mikaa'el Boranaa lammii beenyaa dabalatee namoota 10 irratti himannaan akka banamu ajaje. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa kanneen biyya keessa jirtan oduu fi odeeffannoon gaggabaaboo guyyaa har'aa qabannee han Oromiyaa magaalaa Finfinnee siniidhaan itti fakkaatti ani oduu wajjin Haydar Abdi Bilisummaan ture ogeessa Awwii Kadir wajjin ture oduu biraatiin hanga walitti dachanutti akkuma jirtanitti bakkuma jirtanitti nagaa isiniif hawwine.